Yoo yaa ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenya har'a kan itti argamnu Finfinnee naannoo Birbirsa Gooroo yookaan immoo Piyaasaa kan jedhanii gamoo Khaliifaa darbii saglaffaa irratti argamna. Egaa maaltu asiin fide isaanii jechisiisuun isaanii oolu? yaa waan ajaa'ibaatiif as dhufne wantoonni nama keenya fayyadudha. Waanti dhufa kanatti akkasiin gammada abdii guddaa qabnaa nu waliin tura. YouTube abbaashitoo subscribe gochuudhaan dhufaadha. Ta'a like share comment Video kana like gochuudhaan eegalaa isiniin jenna. Egaa har'a kan itti argamnu waan gaarii biyya alaatti eejensii hojjetaa fi hojjechiisaa wal qunnamsiisu waggoota dheeraadhaaf hojiirra kan ture yoo ta'u guyyaa har'aa biiroo isaaniitti nu affeeranii tajaajiloota isaan kennanii fi akkasuma wantoota amma hojjechaa jiran wantoota kana dura hojjetanii fi kana booda namoonni yoo information barbaadan akkasuma karaa kanaan fayyadamuu barbaadan hojii biyya alaatiitti namoonni hojjechuu barbaadan akka irraa fayyadamaniif information kana uummata biraan akka kennuuf nu yaamani. Akkuma beektu yeroo baay'ee namoonni daldala imala karaa seeraan alaa kana yeroo baay'ee rakkatu biyya Sahara maal jedhanii namni baay'ee qarshiisaa nyaatamaa kun biyya bee deezertii Saharaa Liibiyaa fi maal keessatti kun Yamanii keessatti rakkoo garagaraatu irra gaa dhiiraa dubartiin jedhu biyya kutaan hin qoodamu. Oromiyaan yeroo baay'ee kanaan beekamti. Rakkoo kana furuudhaaf isaan qaama akkuma as biratti agarru Federal Democratic Republic of Ethiopia irraa Ministry of Trade and Regional Integration irraa eeyyama qabu. Waa'ee eeyyama kanaallee waa'ee hojii isaaniillee mee eeyyamni kun asitti akkuma arginu sadii maaliif akka sadi ta'ee barbaachisellee hojiin isaanii maal akka ta'e maqaa isaanii barsiisuudhaan maqaa isaanii irraa nu fakkaanii itti darbuun dura haala simannaa nu godhameef yeroo dhufnu isa kaameraa alatti haala simannaa nu godhameef guddaa galatoomaa isin jenna maqaa keessanii fi nyaachuun kana yoo gadi ba'anii ka biraan hayyee itti fufaa maqaa keessan beeksisuudhaan maqaan kiyya Ahmad Tamam jedhama. Abbaa dhaabbata hojjechiisaa walqunnamsiisa waan gaarii jedhama. Biyya alaatti walqunnamsiisa hojjetaaf hojjechiisa waan gaarii jedhama. Egaa dhaabbanni keenya akkuma beekamu namoota biyya alaatitti walqunnamsiisuudhaan kan beekamu karaa seera qabeessatiin namoota walqunnamsiisuudhaani. Innis biyyoota Arabaat irratti yeroodhaaf fookas goonee kan hojjechaa jirudha. Lammii keenya rakkoo adda addaa keessa baasuuf hojii dhabdummaa hir'isuuf kana irratti fookas goonee kan hojjechaa. Okay, mee tajaajiloota isin kennitan keessa namoonni isin ergitan dhiira moo dubartiidha? Dhiira fi dubartii jedheetiin adda baasee jiru. Adda baasee jiru. Fudhannu garuu ammatti job order nu qabnu kan shamarraniiti. Kan shamarranii. Kan dubaraati jechuudha yeroodhaaf. Okay, biyya kam fa'aa qabdan? Biyya nu qabnu Saudi Arabiyaa, United Arab Emirates yookaan Dubai jechuudha. Eeyyama. Dabalata Jordan. Okay. Namoota akkamiiti kan deemuu danda'an ulaagaa barbaachisu qaba namni isin bira dhufee biyyoota kana deemuu barbaadu ulaagaa isaa. Umrii irraa eegalee. Ulaagaa qaba. Akkuma biyyoota titti garaagarummaa qabaata. Fakkeenyaaf Saudi Arabiyaan umrii 21 fi isaa olidha. Dubaayis akkasuma. Biyyatti garaagarummaa qaba. Garaagarummaa qabaata. Saudiin 21 fi isaa oli. Dubaay immoo 20 fi isaa oli. Joordaanis 22 fi isaa oli. Warra ta'edha. Inni biraa ulaagaan akka mana keenyatti barbaachisu waajjira hojjetaa fi ministeera hojjetaa fi walqunnamsiisa. Ministeera hojjetaa fi hawaasummaa. Ministeera hojjetaa fi hawaasummaa duraan akkas ture amma immoo. Amma jijjiiranii. Amma jijjiiranii. Kana jijjiiramaa. Jijjiiramaa ture kan ministeera Mufariyaati kan hoogganamnu. Ministeera hojii fi kalaqaa. jedhamee isaan jalatti kan bulluudha. Karaa isaaniitiin ulaagaa lafa taa'etu jira. Ulaagaa lafa taa'ee nama tokko biyya alaa deemuudhaaf dura tireen ka ta'e ta'uu qaba. Nama qabiinsa kan leenjii iskiildi nama ta'e. Leenjiin kun maal leenjiin barbaachisaadha jechuudha qaba. Sirriitti. Maaliif yoo jettan duraan akkuma ijoolleen keenya akkuma baadiyyaa dhufanii waan takkaan agarre. Deemanii biyya sanitti arguu even mana fincaanitti fayyadamu isaan rakkisaa. Firiijiin beekanii maayilii uffatanii waan hunda isaan rakkisa ture. Amma garuu dhaabbattoota kana leenjisantu jira. Kana irratti leenjisanii kana leenjisanii skilled nama ta'e qofa kan nu biratti dhufee galmaa'u
tokkoffaa paaspoortii kan qaban ta'uu qaba. Umriin isaanii kan siin jedhe kana ta'uu qaba. Ka achirraa hafe immoo nama skilled ta'e kan nama COC qabu ta'uu qaba. Namni kana ta'e dhufee galmaa'ee baasii tokkoon alatti. Baasii tokkoon alatti. Baasiin takkan jiru. Anamma mucaa limbeeku mucaa ollaa keenyaa tokko yeroo darbee kana qarshii guddaadha kana ejensii wayii tokko harkaa fuudhee baay'ee dhiphataa turte amma as biratti maal nama baay'ee kenna. Yaa ijoollee baay'ee keessumattuu abbaa faatee qarshii guddaatti baasanii loon gurguranii yerootti daldaalaa waan seera qabeessa hin taane yerootti nyaatan jira. Asitti garuu namni ulaagaa kana qabaatee sin bukkee dhufee baasii tokko malee deemuu danda'a jechuudha wal quunnamsiisuu dandeessu. Baasiin isaanii yoo jiraate wanuma taaksii ittiin dhufanidha. Baasiin isaanii already gara ministeera hojiif kalaqaa jiru kana limitii lafa taa'eetiin jira. Innis maayilii yoo jettan paaspoortii isheetu baafata meedikaala kana isitu baafata. Kun baasii gaafannu. Kun baasiin jedhamu. Kana osoo hin ta'in. Kaasanii achitti baasii guutuu. Viizaadhaaf maalidhaaf tikeetiidhaaf maaliidhaaf hundi karaa nuti xumuraa jechuudha. Nuti warra alaa yeroo tokko duubatti isin deebiseeti leenjiidhaan kun maal of keessaa qaba? Tokkoffaa fakkeenyaaf qabeensa manaati. Qabeensi manaa hoggaa jennu qabeensi manaa qulqulleessuu nyaata hojjechuu daa'ima qabuu kana fa'aa of keessaa qaba. Kana sirriitti ijoolleen iskiil taatee deemte taananii baay'isoo ijoolleen teenya satisfaayi ta'aa jirti akka durii miti. Sirriitti jaalatamummaa argataa jiru. Ijoolleen karaa keessan irra hin deemne. Karaa keenya qofa osoo hin taane akkuma biyyaatitti ijoolleen biyya kana Itoophiyaa jaalatamummaa argatanii jiran. Maaliif leenji'anii deemanii leenji'anii kan deemanii biyya sana gaagaa leenji'anii deemanii gaafa achi ga'an akka duraan san haaraawwan itti hin taaneef Itoophiyaan akkana waan jedhu fa'aatu jira. Waanuma xiqqoo abdeet gooti yoo guddate. Waanuma xiqqoo abdeet gooti san qofa kanaaf baay'ee gaarii dheedeetti yaada. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophiin keenya ammas akkuma itti fufetti jira. Viidiyoo kana hangamaatti subscribe godhe yoo ta'e subscribe godhaatii chaanalii keenya kanaan maatii ta'a akkan odeeffannoo garaagaraa kan isin fayyadu yeroo yerootti qabannee isiniif dhufna. Egaa akkuma sila isinii kaasaa turre waan bareedaa isinii qabannee dhufneerra waan ta'eef yuutuubii kanarratti odeeffannoowwan akkasatti odeeffannoowwan garaagaraa akkasii argachuu barbaadan subscribe gootanii viidiyoo taanu akkasii dhufuuf aktiif taatanii like share gochuudhaan bukkee akka dhaabbattan abdii guddaa isiniif qabna ammallee nu faana tura. Carraa waan ajaa'ibaa dhagaa jirra asitti duraan kan beeknu ejensiin hedduu even qabdii 50,000 200,000 kan inni jira. Inni ta'e achi booda processing keenya gana siigaa ji'a 3 ji'a 6 namin jedhanii ji'a 6 booda illee yoo kasii deebi'uu taate parsantii 50 yookiin irraa murataniit yookiin sanuus hin deebisanii amma immoo akkuma dhageenyu wanti kuni firiidha. Firiidha. Homaa wanni isaan baasan hin jiru. Wanti isaan baasan paaspoortii ofiitii, meedikaalaa, tiraanspoortii maal kun immoo baasiin jedhamu. Egaa uummanni keenya yeroo hunda akkuma dubbataa turre karaan taaneen deemtanii yookiin dallaalarraan deemtanii karaa Yamanii maalii kanaan deemtanii qarshiin taane baastanii kasaarurraa karaa seera qabeessaan biiroo ofishaalii kan ta'e eeyyama guutuu kan qabu bakka isaa kan namni hundi dhaqee nutis dubbachaa jiru jira. Kan akkanaa biiroolee akkanaa kanarraan osoo deemtanii hundi keessanuu rakkoo gama gaaga'iinsa isaa kun furmaata maatiifis biyyaafis ta'a lubbuu isaaniitiifis I think falata maaliif ejensiin asii gaafa ergochitti isaan faana waan rileeshinii qabuu fi kun waan baay'ee isiniif fayyada jenna. Even if yeroo wanti akkanaa seera qabeessa ta'ee mootummaanis beekee namni deemu gaafa biyya sanittis deemtee wanni tokko sirra ga'e ejensiin kun si hordofee biyyatti si dhibamuu dandeessa. Nama wal loluu dandeessa. Qaamni kee kan dalagu akka dalagu kaleen feelii yoo godhe fakkeenyaaf namni biyya sanatti si yaalchisu jiru biyya kanatti galuu qabda yoo jedhame akka duraan ati baddee namarraa dhaqxe san paaspoortii yuun qabu miti ree namni nama seeraan ala biyya jiraatu asittuu galuu dandeessa. Waan kanarraa mee isin akkam maal jetta jechuun maaltu jira gama keessanii baay'ee gaarii wanni duraan kana dura ta'es yoo jiraate wanni immoo kana boodas wanti gaafa hojii keessatti chaalenjiin adda addaa jiru. Hojiin kun immoo chaalenjii fuulidha. Chaalenjii fuulidha waan ta'eef chaalenjii ni qabaata. Akkasumatti furamaa deema.
baay'ee haalli mootummaan keenya waan kan itti hundeesses namatti tola. Jechuunis ijoolleen takka gaafa deemtu inshuraansii taatee deemti. Inshuraansii qabdi. Inshuraansiin fayyaa hanga lubbuutitti inshuraansiin guutamee fi deemti. Warra achi fudhatu santu nutuyyuu asitti guuta. Inshuraansii kafallaaf gaafa ijoolleen deemtu inshuraansii kafalamuuftu jira. Even harkisii cabe waan miidhamtu even lubbuun duute taanaan maatii fedha dhiyoo ta'eetu galmaa gaafas jirtu. Abbaa haadha yookaan abbaa warraa ta'u ilma isii haa ta'u galmeessinee deemti. Rakkoon akkasii mudate taanaan inshuraansiin 500,000 haga 400,000 500,000 kafalaa jechuudha. Akkaataa miidhama isiititti. Kanaaf kun haaluma mootummaan keenya itti hundeesseyyuu baay'ee namatti tola. Kasanii achi immoo nuti waan sanii gadi fayyaan isin mudachuu danda'a. Waldhabbii hojjetaa wal quunnamsiisuu wanni saniin wal dhabuu danda'anii kana rakkoo hedduu furu. Yeroo nu mudata wanni akkana hatan hagan yoo galuu hin dandeenye nama achi goonee fi nama biyya sanii isii qaaman fuudhee haga asitti fiduutti goonee jira. Namni kanaan dura akkasii gootan jira? Sirriitti. Mee waan sanii osoo nutti himtanii. Akkam ture? Waa'ee isaanii akkamitti deemte isinirraan deeme? Definitely maqaa illee kaasuu yoo baadhe maqaan yeroo dhiyoo kana keessatti waanuma jiran caalle keessatti nama akkasii achitti deemee ji'a lama keessatti ji'a lama qofa eega deemte? Deemtee ji'a lama keessatti mataan isii wanni jedhee achi booda nama achi goonee fi nama illee baasii isaa kafallee tikeetti isaallee irraa murree nama isii fidullee tikeetti isaallee irraa murree isillee wal osoo argitanii gaarii jedhee yaada. Maatiidhaan wal quunnamsiifnee akkasitti jedhee jechuudha. Yoo dandeenye isin argachuu eessa jiraatti argachuu hin dandeenye? Argachuun ni danda'ama. Argachuun ni danda'ama. Already Adaama jiraatu kan nama Adaama jiraatu argachuun ni danda'ama maatii isaanii. Baay'ee waan namatti tolu. Waan baay'ee dansa. Maaliif amma karaa seera malee deemtee achitti gaawwa tokko taate waasummaan qabu inshuraansii qabu. Ati sii fiduu miti? Yaa. Akka namni information sii munu waan xiqqaamti. Namni siitu dhaqee akka fuudhu. Kun immoo even nama si fidu faana tikeetiin si murameeti kan warra rakkoo irra ga'ee kan dhufte. Namni sun yookiin immoo hojii achi qabaachuu danda'a. Hojii sana achitti dhiisee dhufuudhaaf illee wabii naa ta'e siin jechuu danda'a. Haan naannoo 200,000 baasii ka goone kan finne nama sana. Gabaabumatti. Maaliif namni kun dubbii namaati. Lammummaatti sitti dhagahama. Kanumaaf nuti biiroo keenya biiroo seera qabeessati biiroo laayisansii ta'edha. Irra caalaa immoo namummallee sitti dhagahamu. Namummaan sitti dhagahamnaan? Namummaan sitti dhagahamuu qaba. Gaafa hojii kana hojjettu irra caalaa namummaan sitti dhagahamuu qaba. Ati mallaqa inni maali jettee fi mallaqa laaluu qabdu qofa. Irra caalaa waan ati kan laaltu namni keenya harki caalu harka qalleeyyiidha. Yoo deeme maal tokko isaan hin mudatullee hin beeku. Kanuma osoo hin beekne gaafa deemtee achitti waan jettu rakkoon akkanaas hin mudate. Rakkoo kana immoo furuudhaaf nuti qophiidha jechuudha. Ati every time. Yeroo kamittuyyuu qophiidha. Chaalenjii akkanaa kananiin walumaanii qophoofnetti gaafa hojii kanatti seenu irra caalaa lammii gargaaruutti jirra jechuudha. Bu'aa caalaa lammii gargaaruutti kan jiru. Waan ajaa'ibaati. Waan dinqii dhugaan iyyuu surprise ta'e. Anillee kanan eegne namni jechuun yeroo baay'ee in argaa in dhagaa dallaalaan si ergee jennaan. Baay'ee namni hedduu akkamitti ilmi namaa akkanaa kun jira hanga si jechiisu si gaafetta ilmi namaa tokko gara jabeenya isaa fuudhee Liibiyaa yookiin Sudaanii daangarra si geesseet abbaa kee katakkaa mileena tokko barreeffamaan qubee isaa dubbisee hin beekne mileenni hagam akka ta'e mileena tokko 500 si gaafata. Sanuu bara maali Sudaan irraa Liibiyaa baasuufi bara. Osoo Awurooppaa maayuu baasuuf ta'ee gaafate ganaa Liibiyaa irraallee bishaan guddatu isa eeggata lubbuu tanaaf. Namnummaan bishaan sanirra mo'achi ba'e hagam takka nama baay'ee dhiphina tokko malee leenjii kanaaf ulaagaan jedhame sana guuttatanii yoo gara ejantii keenyaa kana dhufanii nuti waan hundumaa riiskii jiru hundumaa fudhannee akkas gocha goona jechaa kun waan baay'ee guddaadha. Even qaama mootummaa wajjin illee wanta istiraateejii ta'e gad dhufeedha waan ta'eef waan gubbaadha gad dhufeedha. Kuni waan baay'ee bareedaadha. Itti fayyadamaa isiniin jenna. Namuu qabdu keessumattuu ijoollee keenya shamarranii maatii keessan jireenya keessan jijjiiruudhaaf jettanii gara Arabaa gara iddoo garaagaraa deemuu barbaaddan kunoo waan gaarii isiniif neeqsneerraa asirraa argattu dhaabbata bareedaa dhaabbata even yoo rakkoon addaa isinirra ga'ellee
dhaabbata ofiisaatti riskii fudhatee biyya keessatti mana keessatti deebisee sin gashuudha. Dhaabbata kana immoo itti fayyadamuu qofa miti. Even ijoollee sooshaal miidiyaa bira jiran dhageettii guddaa warri qaban illee dhaabbata akkasii kana promoot godhanii lammii keenya baraaruudha. Dhugaa rabbi. Anamma deengadda argitee jiraatte viidiyoo gadhiisatu jira waa'ee baqaa kanarratti. Argiteerta. Kana ofumaa kiyyaa mucaa xiqqaa tokkotu ni bira jira. Mucaan obboleessa kiyyaa xiqqaa. Hiriyoon isaa hundi gara nama 60 nama jedhantu deemeera. Gara Sudaanii kana. Bari ijoollee kutaa 9ffaa 8ffaa baratan. Inna in sodaadha yoo mucaan kun amma galgala sa'aatii 12 bira ture galuu dhabe qaamni kee na rifataanu way deema way namni shawwadee yookiin ijoolleen waan tokko jetteen itti fakkeessitee deemsiti jedhee rifadhu. Kaan agas rifadhu garuu abbaan dhalee akkam akka ta'u imagine. San waan natti dhagahamuuf wanti akkanaa jiraate seera qabeessa ta'ee erga jiraate. Namni baraaruudha kun baay'ee. Yaa hin sobamina karaa biraatitti wanti biyya Arabaa ta'ee Saudi, Jordan, Dubai, Kuwait, Qatar isaa ta'u biyya kamirrattu wanni maallaqa nama gaafatu hin jiru. Garuu immoo isaan kan hojjetan Dubai, Saudi Arabiyaadha, Jordan. Biyya kana isin ergina birrii 10 fidaa namni isin hin jedhe. Completely ulaagaa sila jedhame sana hunda guuttattanii as nu asitti. Oomayyuu wanti isin birrii baaftaniif paaspoortii keessanii fi meedikaala keessanii fi leenjii sana gaafa leenjii. Abbaashittoo asirratti maaltu jira asitti fakkaate. Yeroo baay'ee nuti ejensoonni beeksisa ni baasna. Gaafa beeksisa baasnu firiidha yookaan natsaadhaa kafaltanii kafaltii wayiitu hin jiru koottaa gara keenya ejensiin keenya bakka akkana jira jennee gaafa promotion nu goonu challenge akkamiin nu mudachiisan fakkaata. Even gaafa achi deemtan birrii nurraa muramaa haga kana dirasi mana dhaqanii gowwoomsuu jechuudha. Argite? Mallaqni irraa muramu takka illee hin jiru. Wanni isaanii kafalamu asitti beekamu. Mindaan isaanii riyaala Saawudii yoo ta'e 1,000 birriin takka isaan irraa muramu hin jiru. Garuu maal jedhanii gowwoomsu isaan birrii irraa fuudhuuf jecha daldaltoota. Birrii irraa fuudhuuf jecha maal jedhanii gowwoomsu gaafa achi deemte isaan si sobanii sirraa kutu birrii kana fa'a jedhanii akkas gowwoomsu jechuudha. Mindaan isaanii beekamaa? Mindaan isaanii beekamaadha. Kuni bilateral agreement nu yoo son taane mootummaa lamaanitti waliin mallatteessa. Jaratu hojjetaa biyya kiyya irraa sitti dhufu gatii haganaa kafaltaa jedhee mootummaan waan lafa kaa'e. Ani birrii san birrii takka irraa kutuu hin danda'u. Dabalullee kan hir'isullee nan. Kun wanta short ta'e lafa. Waa takka wanni kan asuu hin jiru ani waan dabaluu hin jiru jechuudha. Already madaamen isii yoo haala gaarii hojiin isii dabaluu fi dandeetti. Qannasuuf garuu mirga qabdu. Mirga illee kan qabdu namni takka mallaqa isii illee kalaa hin danda'u jechuudha. Ati maallaqa mindaa isaanii irraa hin kafalaminiif wanni isin godhuu dandeettan jiraasi. Yes. Mindaan isii yoo hin kafalamiif maaliif hojjetu? Yoo amma yeroo baay'ee warri Arabaa kun wal lolanii maallaqa isii kafalamuuf yoo dide wanti isin godhuu dandeettan jira. Sirriitti. Biiroo qabna nu gaafa laayisansii kana fudhaa. Nama ejentii achi qabaachuu qaba. Bakka bu'aa kee jechuudha. Bakka bu'aa kiyya qabaachuu qaba. Ka imbaasiin Itoophiyaa beekuun. Ka imbaasiin Saawudii beekuun. Ka imbaasiin Saawudii beekuun. Asitti illee akkasuma. Kun hundi fakkeenyaaf biiroowwan kanneen yoo ilaaltu. Biiroo biyya alaati kunniin yoo ilaaltu. Biiroo laayisansii dokumentii isaaniiti. Dokumentii kana hunda kan guuttate waliin mallatteessuu hin dandeenyu. Zoom godhee agarsiisi. Waliin mallatteessuu hin dandeenyu nama wanti kana hin qabne jechuudha. Kun fakkeenyaaf hojii guddaa ministeerii. Ka biyya sanii. Hojii guddaa ministeeriin ka biyya saniis ka biyya kanaas kan mirkaneesse. Ka imbaasiin biyya keenyaa mirkaneesse. Biiroon biyya sanii biiroo seera qabeessa ta'uu isaa mirkanaa'ee ka dhufe alatti walii galuu hin dandeenyu jechuudha. Isaantu bakka keewwee hordofa jechuudha. Abbaa shittoo nu shunkurtii miti beekaa erganu lubbuu namaa waan ta'eef sirriitti mootummaaleen itti yaadeera nullee waan agrii ta'e qofa kan hojjennu biiroo seera qabeessadha. Isinillee carraa kanaan dhuftanii biiroo kennaa fi uummata kenna beeksisuu keessan ta'uu isin jira. Waan gaarii dheedhee yaada. Waan gaariin dhuguma waan gaariidha. Waan gaarii waan gaariidha. Dirqamatu nurraralleen waan akkasii ifatti baasnee akka ijoolleen keenya shamarran keenya akka wanta biraatiin hin nyaatamne gochuun dirqama nurraa alarrallee kanaan dura waan ga'een beektaa. So kana immoo irra deemee ofii kootii wanta dhugaa ta'e lafa kaa'uun immoo dirqama kootii dirqama baashitootii dirqama hunda keenyaati. Naannaa ijoolleewwan hiriyoonni keenya nurraa jirta dhiyaata. Wanni ejensii hedduu beeksisuu dideera. Dhugaan illee. Ejensii barnootaan maali iskoolaarshiippii Roomaaniyaa maali Shengen viizaa hojjannee dhugan yoo xiqqaate ejensii 4 rifius godheera dhuga maaliif seete namni baay'een bilbilee na gaafata yeroo baay'ee
karaa wayii jira beekta karaa Yurooppii kan karaa Kanaadaa naan jedhan information ani qabaachuu danda'u Canadian governmental website irra seenee kan argeen ala kamuu amanuu hin danda'u yookiin immoo US government irra seentee DV maali waan officially isaan baasan ala amanuu hin danda'u kanaan ala yoo namni natti himu karaa kanaatiin bara 250 kaffaltanii akkatti deemtanii yoo jedhu bor namni warra itti kaffale sanii miti ana bilee because ana manee deeme waan ta'eef hin godhe dendide kanammoo har'a miti baay'ee kan dhufeen kanaan dura dhufee laalee biiroo isaanii argee natti himanii innaan okay dhufee ilaala biiroon dhufnee ilaalle biiroon isaanii seera qabeessa akkasitti diteeyil illee akkanatti yeroo qabaannee waliin haasoo hin dandeenye dhufeetuma laalee ba'ee biiroon argee akkasuma kastamarri akkuma irraa taa'ee jira itti amaneennaan bakka dhufnee information guutuu irraa fudhanna jennee haala kanaan dhufne kana fakkaataa wanti hafee xumura irratti wanti jettan yoo jiraate xumura irratti wanti nan jedhu lammiin keenya ammallee nyaatamaati jira hin gowwoomsaminaati koottaa kara biiroo kenna bilisaan tajaajila argattu viizaa biyyoota laayisensitti qabnu biyyoota sadiin kanarratti Dubaay, Saawudii, Joordaan irratti biyyoota sadiin kanarratti viizaa sirriitti qabna koottaa tajaajilamaa ummanni keenya nyaataminaa hin gowwoomsaminaa koottaa gara keenya yeroo dhiyoo keessatti isinii xumurre namoota ulaagaa kanneen guuttatan ulaagaa reefu isiniin jedhe san nama COC qabu nama paaspoora qabu fotoo dhaabbataa meedikaala nama kanneen guuttate yeroo gabaabaa keessatti xumurree fi geggeessuu dandeenya jechuudha. Geessu dandeenya gabaabaa. Kana fakkaata kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin keenya haqa ammaa qopheessinee isiniif dhiyeessaa turre kana fakkaata waan gaarii biyya alaatti eejensii hojjetaa fi hojjechiisaa wal qunnamsiisu yeroo ammaa kanarratti yoo xiqqaate waggoota 7 hojii muuxannoo hojii kan qaban yoo ta'u ammas haala ho'aadhaan hojiirra kan jiran yoo ta'u Finfinnee naannoo Birbirsa Gooroo yookiin immoo Piyaasa jedhamuudhaan beekamu Piyaasa jedhamu gamoo Khaliifaa darbii saglaffaa irratti argamu saglaffaa liiftii fuuldura jiru haala bareedaadhaan simmatu haala gaariidhaan haala waatii simmatanii sin keessummeessu waanta jiru hundumaa immoo lakkoofsa bilbilaasii gadhiisanii keenya kanarratti bilbiluudhaan informationii ga'aa ta'e argachuu dandeessu. Qaamaanis dhuftanii iddoo inni jenne kana qaamaan dhuftanii namoonni Finfinneef naannoo jirtan dhuftanii asitti qaama informationii barbaadda fudhachuu dandeessu. Warri qaamaan dhufuu hin dandeenye biyya kamuu kutaalee Oromiyaa, Booranaa, Wallaggaa, Jimmaa, Harargee, Arsii baalee jiran bilbilanii informationii gaarii gaafataniif booda dhufuu danda'u. Keessumattuu hordoftoonni kee hordoftoonni koos hordoftoonni abbaa shittoosii warri beektanii gamanumaan dhaabbati kun dhaabbata dhugaadhaa fi dhaabbata seera qabeessa ta'uusaa bittamanneeti kan as baasne waan ta'eef isinis kana waastinaa godhattaniin hordofuu dandeessu. Subscribe godhaa ammallee subscribe godhaa abbaa shittoo YouTube subscribe yeroo lama gootanii akka fadhan. Okay ከስኒም በኦሮምኛም በአማርኛም እናገራለሁ። አከስኒ ጋርት እናንተ የምትሄዱት ለሁለት ዓመት ኮንትራት ነው የምትሄዱት። ኦልሬዲ ከዚህ ቢሮ ቪዛ ይሰጣችኋል። ሁሉም ነገር ከተደረገላችሁ በኋላ ቦሌ ትሄዳላችሁ። የቦሌ ዓለም አቀፍ ትሄዱና እዛ ለሁለት ዓመት ኮንትራት ጨርሳችሁ እንድትገቡ ነው። ከናፍ ማለዳችሁ በርባዳ አጂ Asi biro kenna visa ni sini kenna ma prosesin hundum tu erga sini godame bod ni demtani waggaa lamaaf kontraata keessan xumurattanii akka galtanii fi yoo rakkoon adda addaa isin mudate rakkoon yookaan maal isinii dawwaluu dhabanii yookaan immoo madaamidhaan wal dhabuu dandeettanii rakkoon addaa isin mudate taanaan lakkoofsi biiroo kennaa paaspoora kennisan irratti rukutamee jira achirraan argattanii nu bilbiluu dandeettu. Kanaaf wanti an akka gorsaati isin gorsu already isin hojiidhaaf deemtan waan taateef hojii keessan seeraan hojjettanii maqaa keenya fi maqaa keessan maqaa biyya keenya akka yaamsistan. Okay? Kanaaf mindaan keessan qarshii Saawudii riyaala 1,000 kan akka gootanii fi carraa gaarii isiniin jedha. Wanni isin galee yoo jiraate akka gaafitti yaalgabbaachuu nagar kaalle እንደ ጥያቄ የምትጠይቁኝ እንደ ጥያቄ ወነ ከሬፍ ነጋፍተኒ ኦኬ
Minizaara already akkaatama baankii biyya keenyatiin akkaataan baankiin biyya keenyatiin kan galchitu. Okay? Kanaaf haala kanaanii jedha. Okay? Gaafii biraa? Gaafii biraa namni qabda? Akkuma dura fakanaadhaaf naamni naamni fudhannee sanatti barbaasa isaa fudhannee Okay. Kuni biiroo hundaa miti. Baay'ee biiroon keenya professionidha. Akkuma lammiin keenya illee profession ta'u feena. Akkuma warra Indonesia, warra Filipiinii profession ta'u waan feenuuf ijoollee keenya hubannoo kenninaaf dursa hojii seensuun dura hubannoo kenninaaf achi hoggaa seen geennes qaxxitama mana arabaatitti erginu hubannoo kennina. Guyyaa 10 haga 15tti silxanaa walirraan cinne achittis ni kenninaaf jechuudha. Maaliif akkaatama asii leenji'anii deemaniin achillee gaafa gayan silxanaa kana itti fufsiisnee bulii 15 kennineefi achi booda madaami wallabuun jiru rakkoon nu uumamu jechuudha. Konfliktiin adda addaan uumamu. Haala qabi. Bulii 15 kana keessatti meedikaala sii baasnaa, qaaman sii baha, san booda immoo silxanaa haala qabiinsa akkaataa meeshaa biyya isaanii sanillee hin kennina. Already kun biiroo hundaa miti. Akka biiroo keenyatti waliigaltee warra biiroo keenyaa jiruun goone ijoollee keenya silxanaa irra hafee jiru yoo jiraate achitti illee ni kenninaaf jechuudha. Okay? Silxanaan beekumsi iskiliin yeroo hundaay isinirraa nafu isinii kennama. Kanaaf namni iskil qabu moo namni immoo gahumsa hojiidhaaf qabu eessattuuyyuu gaheessaa jechuudha. Kanaaf namaa waliin dhabu afaan arabaas ta'ee haala hojiidhaas ta'ee waan hundumaa bifa gaariin kennina jechuudha bulii kana keessatti.